Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon. Ameen. Maatiiwwan Waaqayyoo bakkee garaa garaa jirtan hundumti keessaniyyuu ijoolleen haadha keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaamii osoo nuti hin jaallatiin nu jaallatee, osoo nuti hin barbaadiin nu barbaadee, arjummaa isaaf tolummaa isaa taanaan yeroo kanaaf sa'aatii kanaan kan geessan hundumti keessaniyyuu maqaa Waaqayyo isa jiraataatiin akkam jirtuu? Eeyyeen galateeffamuun amalummaa isaa kan ta'e, maqaan isaa waamamee maqaan ishee kan biraatii hin hafne. Haati keenyaa qulqulleettiin Dubroo Maariyaamis kan galateeffamteef kan kabajamtee nuuf haa taatu. Ergamoonni isaa qulqulloonni, duuka bu'oonni isaa bartoonni hundumtiyyuu akka aangoodhaaf aboo isaaniif kennameen kan galateeffamaniif kan kabajaman nuuf haa ta'an. Egaa addunyaan osoo rakkina garaa garaatiin qoramaa jirtuutii dhugumaan Waaqayyoon nu jaallatee umurii keenya irratti umurii, jireenya keenya irrattis guyyaa nuuf dabalee nu eebbisee arjummaa isaatiin yeroo kanaatiin kan nu ga'e galanniif ulfinni oqubaan bara baraa isaaf haa ta'u. Barumsa keenya yeroo darbee irratti waa'ee qiddaasee kan jedhu guutummaa isaa barannee xumurreerraa. Amma immoo kan nuti barannu waa'ee soomii ilaallateedha jechuudha. Waaqayyoon abboota qulqulloota hundumaarra bulee barsiisaa akkuma ture, har'as immoo fedha isaa jaalala isaa taanaan osoo nuti qulqullummaa hin qabaatiin qulqullummaa isaatiin, osoo nuti gaarummaa hin qabaatiinis gaarummaa isaatiin barumsa waa'ee sagalee isaa nu barsiisuun, nu gorsuun, daandii qajeelaaf karaa gaarii ta'e irras nu deddeebisuun fedhaa fi eeyyama isaa, tolaaf araara isaa hunduma keenyaaf haa ta'u. Anaaf dubbannaa arrabaa isiniif dhageettii gurraa isiniif baay'isuun hubannaa laphee isiniif kennuun fedhaa fi eeyyama isaa, tolaaf jaalala isaa isiniif haa ta'u. Egaa barumsi nuti har'a barannu akkuma mata duree isaa dhageessanii waa'ee soomii ilaallataa jechuudha. Egaa waa'ee soomii gaafa jennu sooma jechuun hiikkaan isaa maalidha kan jedhu wal faana ilaalla. Soomii jechuun jalqabuma hiikkaa isaarraatii gaafa kaanu sooma jechuudhumti of qusachuu, dhiisuu, of sirreessuu jechuu gaafa ta'u, kunis immoo maalidhaa? Qaama keenya kan hojii hamaaf nama kakaasan irraatii dhorkuu yookiis immoo irraa ittisuu, dhiisuu jechuudha. Soomuu yookiis lagachuu jechuun. Karaa biraatiinis immoo guyyaa yookiis immoo sa'aatii muraasaaf wanta dhagni keenya barbaadu irraatii of laguu yookiin irraa of dhorkuu jechuudha. Wantoota dhagni keenya barbaadan gaafa jennus nyaata ta'uu danda'a, dhugaatii ta'uu danda'a, yookiis immoo fedha foonii garaa garaas ta'uu danda'a jechuudha. Isaan kan hundumaa irraatii of dhorkinee soomuu yookiis immoo lagachuudha jechuudha. Egaa soomiin kun jalqabayyuu Waaqayyoon uumamtoota isaa hundumaa erga uumeetii uumamoota hundumaa booddeedhaan kan uumame uumama maalidhaa? Uumama namaadhaa jechuudha. Namni jalqabaa Addaam gaafa uumame Waaqayyoon abboommii inni Addaamiif kenne keessaatii isa tokkodha jechuudha. Addaam jechuun nama jalqaba uumamedha jechuudha. Addaam nama guyyaa gaafa jimaataa nama jedhamee Waaqayyoon akka bifaaf fakkaattii isaatti uumama hundumaarraa adda gochuun uumedha jechuudha. Uumama hundumaarraa adda taasisee erga isa uumees immoo Waaqayyoon uumaa ta'uusaa agarsiisuuf inni immoo uumama ta'uusaa isa barsiisuudhaaf jecha abboommii maal kenneefi akka inni firii balasirraa hin nyaanne, muka firii balasirraatii dhufu akka inni hin sooranne dhorkeedhaaniini jechuudha. Kunis immoo maaliifidhaa? Waaqayyo uumaa akka ta'e innis immoo uumama akka ta'e barsiisuufdha jechuudha. Waaqayyoon ofii gaditti uumama hundumaa irratti aangoo eenyuuf kenneera ture? Addaamiif kenneera. Addaamiidhaanis kanneen bishaan keessa jiraatan, uumamtoota lafarra deddeebi'an, uumamtoota qilleensa keessa balali'an, uumama jiran hundumaa irrattidha kan inni aboo kenneefi biqiltoota, beelladoota osoo hin jedhiin jechuudha. Garuu aangoon haga kanaa gaafa kennameefii jirutti Addaami ofii isaa deebisee immoo anamatu jiraataadha, anumatu waaqadha akka inni ofiin hin jenneef jecha Waaqayyoon maal abboomeeniini? Akka inni muka balas kana, firii balas kanarraatii kanneen dhufan akka inni hin nyaanne daangessee kenneefi jechuudha. Akka inni kan hin nyaanne dhorkeeniini jechuudha. Waaqayyoon ni abboomeeniini jechuudha. Abboommii isaa kanas immoo akka inni eegu taasiseeniini. Haa ta'uyyuu malee abboommii isaa kana akka inni eegu erga taasiseeti hundumtuu kan beeku. Addaam garuu abboommii kana irra darbee firii balasirraa kan dhufu sana
Seexanni bofa keessa bulee bofti immoo Hewaanii dogoggorsee Hewaaniin immoo Addaamiin dogoggorsitee san booda nyaataniiru gannas gadhiisanii ba'aniiru jechuudha. Garuu waa'ee soomiitti gaafa dhufnu jalqabumayyuu soomiin maalidhaa? Kan Waaqayyoon abboomee dhala namaaf kennedha jechuudha gabaabaadhumatti gaafa ilaallu. Akkasumas immoo sooma jechuun qabsoo hafuuraan godhamu keessaatii isa tokkodha. Namni akka gara Waaqayyootti deebi'uudhaaf illee kan namni ittiin gara Waaqayyootti deebi'uuf daandii banatu keessaatii inni tokko maalidhaa? Soomiidha jechuudha. Waa'ee Addaam yoo fudhanne Addaam erga cubbuu hojjeteetii maal godheeraa? Hin soomeniini, hin kadhateeniini, hin boo'e. Boo'ee imimmaan osoo hin taane dhiigadha kan inni dhangalaase. Boo'ee iyyuu dhiigadha kan inni dhangalaase. Gaafa inni imimmaan isaa keessaa dhumee dhiigni dhangala'uttidha Waaqayyoon yaa Addaam hin boo'ini dhala keerraa dhaladhee dhufeen si fayyisa guyyaa 5 walakkaatti jedhee kan inni itti hime jechuudha. Addaamis immoo waadaa sana fudhateedha kan inni waggaa 5,500 yookiis immoo guyyaa 5 walakkaa kan inni Waaqayyoon eegaa ture jechuudha. Kanaaf jecha soomiin qabsoo hafuuraati. Waaqayyoon kan nuti ittiin argachuu dandeenyudha. Gara Waaqayyootti immoo gaabbinee kan nuti ittiin deebi'uu dandeenyudha jechuudha. Karaa biraas immoo soomiin yeroo bakka haalaa fi bifa ittiin raawwatus immoo ni qabaa jechuudha. Egaa waa'ee hiika soomii haguma kana gaafa ilaallutti soomiin kunoo maal faayidaan isaa gaafa jennee ilaallu soomiin faayidaa inni kennu keessaatii tokko. Soomiin kiristaanotaaf meeshaa lolaa isaaniiti. Meeshaa lolaa isaaniiti. Kanas immoo qulqulluun Phaawulos ergaa isaa gara warra Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 11 kaasee hamma 12tti maal jedhee dubbateera? Meeshaa lolaa hidhadhaa. Meeshaa lolaa sunis immoo kan isin ittiin humna argamu osoo hin taane humna hin argamne warra samii keessaa kan ittiin loltanidha jechuun dubbateera. Soomiin maalidha? Meeshaa lolaadha. Hidhannaa lolaatii jechuudha. Kanaaf loltuu ta'uudhaaf wanti barbaachisu meeshaa hidhachuudha kan irraatii eegamu. Kiristaana taanes immoo erga jiraannee soomuun nurraatii ni eegamaa jechuudha. Meeshaa lolaa keenyadha. Humna hafuura hamaa ittiin injifannu, aangoo ittiin hafuura hamaa kana ofirraatii fageessinu keessaa isa tokkodha jechuudha soomiin. Kan biraas immoo madaa lubbuu kan fayyisudha. Addaamii cubbuu gaafa hojjetutti du'a bara baraan ni duuta, du'a duuta jedhamee itti himamee ture. Garuu inni sana yaaduu irraan kan ka'eyyuu eegaa ture jechuudha abboommii sana. Gaafa jannata gadhiisee bahutti garuu maal ta'eeraaniin hin gaabbe boo'eera gara Waaqayyootti deebi'uuf. Maaloon dhiifama naaf godhi jechuudhaan dhiiga isaa buusee boo'eera. Waaqayyo sanarraan kan ka'eera kan inni ani guyyaa 5 walakkaatti dhala keerraa dhaladhee dhufeen si fayyisaa jedheeniini. Karaa biraa maal ta'eera jechuudha? Madaa lubbuu fayyeeraa jechuudha. Gooftaan keenyas immoo Yesuus Kiristoos fannoo irratti du'ee yaa abbaa koo lubbuu koo gara keettan kennaadha gaafa inni jedhutti Addaamiin saba uummata isa wajjin Si'ool keessa jiranii wajjiniitiin Si'oolii gara jannataatti ba'anii galaniiru jechuudha. Kanaaf madaa lubbuu kan fayyisu keessaatii meeshaa isa cimaadha jechuudha soomiin. Inni kan biraanii fedhii badaa foonii ittiin kan ajjeesanidha. Soomii ni soomna ni laganna taanaanii fedhiiwwan foonii kan nu kakaasan fedha garaagaraadhaaf kan nama ariifachiisan kan nama fiisisan hunduma sana aangoo irratti ni godhannaa jechuudha. Kan biraan immoo hojii gaarii hojjechuuf nama ni kakaasa. Namoonni soomii sooman hojii gaarii akka hojjetaniifidha. Maaliif? Jalqabumayyuu Waaqayyoon wantoota gaggaarii kan ta'e hojjechuudha malee badiisa namaa miti kan inni barbaadu waan ta'eef. Inni kan biraan qalbii ofii gara Waaqayyootti deebifachuudhaaf illee soomuun baay'ee barbaachisaadha. Fakkeenya yoo fudhattan saboota Nanawwee yoo fudhattan ilaaltan Yoonaas boqonnaa 3 lakkoofsa 5 irra sabni Nanawwee badiisatu isinitti dhufa jedhamee gaafa itti himamutti xiqqaa guddaa daa'ima beekaa wallaalaa ogeessa doofaa osoo hin jedhiin hundumti isaanii maal ta'aniiru? Soomaniiru. Guyyaa 3 gara Waaqayyootti boo'aniiru. San booda Waaqayyoon badiisa dhufe isaan baraare soomii isaanii laguu isaaniis immoo isaanii fudhate gaabbuu isaanii fudhateera jechuudha. Kanaaf soomiin qalbii jijjiirannaa gara Waaqayyootti akka deebinuufis kan nu gargaarudha jechuudha. Inni kan biraan gara Waaqayyootti akka deebinuuf kan nu gargaarudha erga jenneeti hojii wangeelaa hojjechuuf wanta isa jalqabaadha. Soomiin namni tokko barumsa wangeelaa barsiisuuf hojii wangeelaa eegaluu gaafa jedhutti soomuun isarraatii ni eegamaa jechuudha. Waaqayyoon kadhachuun isarraa ni eegamaa jechuudha. Kan ammoo yoo fudhanne gooftaan keenya Yesuus Kiristoos erga galaana Yordaanositti harka
Yohaannis cuuphaatiin cuuphamee booddee gara gammoojjiitti fudhatamee gara gammoojjii sanatti maal ta'e achitti guyyaa 40 fi halkan 40 soomeeraa jechuudha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 2 irraa ilaaluu ni dandeessu. Kanaaf hojii wangeelaa hojjechuuf illee soomuun baay'ee kan barbaachisuu fi isa jalqabaadha jechuudha. Inni kan biraan gad of qabiinsa nama barsiisa. Yaada garaa ofii jijjiiruudhaaf illee kan baay'ee nama fayyadudha jechuudha. Kanammoo qulqulluun Phexros waa'ee xumura biyya lafaa waa'ee dhufaatii gooftaa gaafa barsiisutti maal jedheera? Waaqayyoon guyyaa kee kana dhufuudhaaf hin ture miti yookiis immoo hin irraanfate miti hin fagaates miti jedheeni. Garuu maalidha? Ammayyuu Waaqayyoon badiisa nama kamiyyuu hin barbaadu. Namni hundumtiyyuu gaabbee laphee isaa gara Waaqayyootti akka deebisachuuf garuu Waaqayyoon ammayyuu abdiidhaan namoota hundumaan eegaaniini. Kanaaf gara Waaqayyootti deebi'uuf of jijjiiruudhaaf illee Waaqayyo yeroo hundumaa har'amoo barsoomanii gaabbanii gara kootti deebi'u jedhee uumamtoota hundumaa isaaniidhaan dhala namaa kana ni eegaa jechuudha. Badiisa dhala namaa tokkitti Waaqayyoon hin barbaadu jechuudha. Isaan kun egaa faayidaa soomiidha gaafa jennee ilaallu sooma kanaatiin namoonni akka seera wangeelaa keessatti maal fa'aa argataniiru kan jedhu immoo muraasa isaanii gaafa ilaallu kana fakkaatu. Fakkeenya yoo fudhanne Museen halkan 40 guyyaa 40 soomeera. Seera ba'uu boqonnaa 34 lakkoofsa 28 irraatii argachuu ni dandeessu. Museen halkan 40 guyyaa 40 soomuudhaan maal argateera? Sillaatii jalqabaa harka Waaqayyoo irraatii fudhateera jechuudha. Sillaatiiwwan lamaan. Raajichi Eeliyaas halkan 40 guyyaa 40 soomeera yeroo moottiin Elsaabeliin irratti kaatu ajjeesuudhaafis immoo gaafa isheen irratti qabsooftu jechuudha. Kunis immoo mootota isa jalqabaa boqonnaa 19 lakkoofsa 6 irraatii deemtanii ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Inni kan biraanii akkuma kana qulqulluun Phaawulos faanis soomaafaa tureera. Innis immoo akkuma kana barumsa wangeelaa barsiisuudhaaf gaafa jedhutti jalqaba irratti soomuun barbaachisaa wanta ta'eef barbaachisaa ta'uu isaas immoo wanta hubateef akkuma kiristaanummaa fudhateetiin soomeeraa jechuudha. Akkasuma yoo fudhanne Nehemiyaan gadda isaa waa'ee diigamaa dallaa Yerusaalem gaafa ilaalutti dallaa Yerusaalemiif jecha gadduudhaan soomeeraa jechuudha. Izraanis akkasuma gadda isaa soomuun ibsateera. Daawit dhukkubsachuu ilmi isaa sun gaafa inni dhukkubsatutti waa'ee ilma isaadhaaf jecha gaddeera soomeeraa jechuudha. Akkasuma Yihuudoonnis immoo gaddaniiru. Gadda isaaniis immoo soomuudhaan ibsataniiru jechuudha. Waa'ee Hamaan akka sabni Israa'el kun yookiis immoo sabni Yihuudoonni kun ajjeefaman badaniidhaaf gaafa irratti ka'utti isaan garuu soomuudhaanii waa'ee gadda isaanii waa'ee quuqama isaanii ibsataniiru jechuudha. Kanaaf soominaanii hundumti isaaniiyyuu immoo bu'aa tokkoyyuu kan dhaban hin jiran hundumtuu bu'aa argataniiru jechuudha. Bu'aa guddaadha kan isaan argatanii jiran. Egaa kanatti aansuudhaan immoo kan nuti ilaallu akkamitti soomamaa kan jedhu ilaalla. Akkamitti soomamaa kan jedhuu fi gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 17 irratti yeroo dhuma soomtan akka warra of agarsiisu nyaara keessan hin guurinaa. Isaan soomuun isaanii namootatti akka mul'atuuf fuula isaanii ni bosoomsu jechuudhaan dubbateera. Isin gaafa soomtan bifa kanaan godhiinaa jechuudhaan saba yeroo sana ture gorseera. Har'as immoo nu barsiiseera. Bifa garaa garaadhaanis nutti himeera jechuudha. Kanaaf nuni akkamitti soomna kan jedhu keessaatii gaafa ilaallu tokko yeroo soomnutti namoota dhukkubsate gaafachuun nurra jiraata. Namoota dhukkubsate sanaafis immoo kadhachuun faan nurraatii ni eegama. Afaan keenyaan badaa dubbachuu irraatii of eeguu qabna. Ija keenyaatiin wantoota yaraa ilaaluu irraa of eeguu qabna. Lukti keenya yookiis miilli keenya bakkeewwan badaa adda addaa ooluu irraa of eeguu qabna. Harki keenya dhiiga dhangalaasuu irraa of eeguu qabna. Egaa walumaa galatti hojiiwwan badaa yaraa jibbisiisaa ta'an fuula Waaqayyoottis ta'e fuula namaa duratti gaarummaa kan hin qabne hunduma isaanii hojjechuu dhiisnee wanta gaariidha jedhaman hojjechuun irraatii eegamaa jechuudha. Bal'inaatiin dubbisuu yoo barbaadan raajii Isaayyaas boqonnaa 58 lakkoofsa 6 irra kan jiru fa'aa ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Inni kan biraanii hanga sa'aatii meeqaatti sooma gaafa jennee ilaallu soomuudhaaf akka seera barraa'ee jirutti sooma guddaa yookiis immoo sooma faasikaadha. Isa jedhamu hanga sa'aatii 11tti soomuun barbaachisaadha. Yeroo torban dhukkubbii samoona himaamaati isa jedhamutti immoo hanga sa'aatii 13faattis yoo soomame rakkoon qabu. Inni kaan immoo soomota warra kaan garuu hanga sa'aatii 9tti soomuun ni barbaachisaa jechuudha. Akka seera kitaaba haqa moototaa irratti caafamee jiruuti jechuudha. Haa ta'u malee
Namni tokko soomuu kan inni danda'u umurii isaa irratti, ga'umsa isaa irratti, haala fayyaa irratti, haala hojii hojjetu irrattii fi kan kana fakkaatu irratti hundaa'uudhaan soomuutu irraa eegamaa jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko dhagaa cabsaa oola taanaan hojii humnaa gurguddaa hojjetaa oola. Dadhabbii cimaa keessa oola taanaan namni kun hamma sa'aatii 11tti ture yookiis immoo hamma sa'aatii 9tti ture jedhee dirqamsiifamuun irra hin jiraatu. Namni kun haga soomuu danda'u soomee waaqa isaa galateeffatee kadhannaa godhatee soomuu hiikuu danda'a jechuudha malee ati amma dhagaa cabsaa oolee yookiis immoo ba'aa cimaa hojjechaa oolee hojii baay'ee dadhabsiisaa hojjechaa oolee haalli fayyaa isaas immoo fayyummaan isaa baay'eetti dhaga'amaa hin jiru taanaan umuriin isaas immoo daa'ima xiqqoo ta'uu danda'a yookiis immoo nama soomuu hin dandeenye fa'aadha taanaan ati haga kanaatti turi jedhee dirqamaatiin kiristaanni tokko kan wanni taasisuu hin qabu jechuudha. Hundumtiyyuu haga dandeettii isaa haga humna isaadha kan inni soomuudhaa ka'u malee dirqamaatiin kana godhi kan jedhu hin jiru. Waaqayyoon kan nuti amannu waaqa jaalalaati malee waaqa humnaa miti. Waaqa dirqamaas immoo miti. Abbaan itti tole hin waaqeffata. Abbaan itti tolu deemmoo hidhii isaaniini waaqni nuti itti amanne waaqa jaalalaadha. Silaa otoo waaqni itti amanne waaqa humnaan nama bitudha ta'ee waaqa giddiidhaan yookiis immoo waaqa gidirsee nama bitudha ta'eeti addunyaa kana silaa luka tokkoon ishee dhaabeetu maal godha ture hundumti isheeyyuu isa qofaaf akka sagaddu taasisa ture jechuudha. Garuu waaqayyoon keenya akka kanaa miti. Waaqayyoon yoo fayyina barbaadda ta'e ittiin amantaa yoo fayyina hin barbaaddu ta'e immoo ittiin hin amantuu jechuudha. Ani fuuldura keessan bishaaniif abidda isiniif kaa'eera. Isin kan isinitti tole filadhaa jedheedha. Kan inni saba Israa'elitti dubbate. Har'as immoo waaqayyoon natti amana yoo jetta ta'e innis harka isaa diriirsee si simataa jechuudha. Ati immoo sitti namanu ani hin barbaadu waaqummaa keessa hin barbaadu yoo jetta ta'e immoo waaqayyoon garuu yeroo kamiyyuu maadha kan inni sirraatti eegu har'a moo bor deebita jechuudhaan karaadha kan inni ilaalu. Har'a moo bor deebita gaabbitee deebita jedheedha kan inni si eegu malee giddiidhaan taa'ee addana kana jedheema hidhee lafa si kaa'aa miti. Hafuura hamaadha kan kana nama godhu. Hafuurri hamaa takkaatti amantee yoo kaaddeeniin yookiis immoo yoo gantaan ta'e giddiidhumaan ana jalaa ba'uun qabdu jedheedha kan inni si rakkisu. Waaqayyoon garuu akka kanaa miti. Waaqayyoon waaqa jaalalaati, waaqa dhiifamaati, waaqa araaraadhaa jechuudha kan nuti amannee jiru. Kanaaf namni tokko haga soomuu danda'u soomuutu irraatii eegamaa jechuudha. Akka seeraa fi dambii mana kiristaanaa Ortoodooksii Tawaahidootti jechuudha. Inni kan biraanii yeroo soomaa maal irraa fagaannaa kan jedhu ilaallaa jechuudha. Yeroo soomaa maal irraa fagaachuu qabna kan jedhuu fi qulqulluun Phaawulos ergaa isaa jalqabaa gara warra Qorontos boqonnaa 6:12 irratti maal jedhee dubbateera? Hunduu naaf eeyyamameera garuu hunduu na hin fayyadu jedhee dubbateera. Wanti hundumtuu naaf eeyyamameera garuu wanti hundi na hin fayyadu jechuudhaan akka inni dubbate. Kanaaf hundumtiyyuu nuuf eeyyamameera jennee nuti nyaatas yoo ta'e waan hundumaa kana fayyadamuun nurraan eegamu jechuudha. Wantoonni nu barbaachisan ni jiru, wantoonni nu barbaachisne immoo ni jiru jechuudha. Wantoonni nuti nu barbaachisan ta'anii kan nu hin barbaachisnes ni jiru. Isaan kan hunda irraatii of eeguu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo soomaatti waan akka foonii, hanqaaquu fa'aa kana, aannan fa'aa kana soorachuu irraatii of qusachuu qabna. Machaa'uu irraatii of qusachuu qabna. Walqunnamtii qaama saalaa raawwachuu irraa of qusachuu qabna. Fi kanneen kana fakkaatan hundumaa irraatii yeroo soomiitti baay'isnee of eeggachuutu nurra jiraata jechuudha. Wantoota akkasii kana yaaduus ta'e hojjechuu hin qabnu jechuudha. Egaa barumsi keenya guyyaa har'aa walumaa galatti hiikaa soomii kan jedhudha kan nuti ilaalle. Hiikaa soomii kan jedhu walumaa galatti dimshaashessuu yoo barbaachise hiika soomii bakka lamatti qoonneedha kan nuti ilaallu. Tokko sa'aatii murtaa'eef nyaataaf gosa nyaataa adda ta'e irraatii of qusachuu of dhowwuudha jechuudha. Kunis immoo foon keenya jabina argatee akka cubbuutti nu hin geessineef of dadhabsiisuudhaan hawwii foon keenyaa hawwii lubbuu keenyaaf akka jilbeenfatu taasisuutu nurraa eegamaa jechuudha. Inni kan biraanii hiikkaan inni lammaffaan immoo afaaniin badaa dubbachuurraa, ijaan badaa ilaaluurraa, lukaan iddoo badaa ooluurraa, laphee keenyaan yaraa yaaduurraa, guutummaa qaama keenyaa cubbuu irraa eeguutu nurraatii eegamaa jechuudha. Barumsi nuti har'a baranne walumaa galatti egaa jalqaba irratti hiikaa soomii ilaalleerraa, soomiin faayidaa inni kennu ilaalleerraa, akkamitti soomamuu qaba kan jedhu ilaalleerraa, hanga sa'aatii meeqaatti soomna kan jedhu ilaalleerraa, yeroo soomaa maal gochuu qabna, maalirraa of eegna fa'aa kan jedhu hunduma isaanii ilaalleerraa jechuudha. Egaa Waaqayyo immoo fedha isaa taanaan araara isaa taanaan torbee itti aanu immoo kan nuti ilaallu gosoota isaanii fi soomota gosoota isaa jala jiran hundumaa wal faana Waaqayyo nu gargaare fedha isaa ta'ennaan ilaallaa jechuudha.
Waaqayyoon bakka jirtanitti ayyaana isaa, jaalala isaa isiniif haa baay'isu. Rakkina jiru bakka hundumaa immoo baraaruun yeroo itti aanutti nama Waaqayyoon galateeffatu, nama galataaf fuuldura mana isaa dhaabbatu nu taasisuun fedhaaf eeyyama isaa, tolaaf araara isaa nuuf haa ta'u. Kan dhageenye kana kan baranne firii 30, firii 60, 100 buusnee dhaaltuu mootummaa isaa, hirmaattuu maaddii isaa ta'uun hunduma keenyaaf fedhaaf jaalala araara Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Waaqayyoon biyya keenyaaf nagaa nuuf haa buusu. Addunyaa keessa jiraannuuf nagaa isaa nuuf haa buusu. Kiristaanota hundumaa, uummata kiristaanaa mara bakkee jiranitti nageenya isaa, jaalala isaa nuuf baay'isuun uummata keenya hundumaas nu eeguun fedhaaf eeyyama isaa, tolaaf araara isaa nuuf haa ta'u. Waaqayyoof galanni ulfinni haa ta'u.